mirga daawwatamuu ni qaba akkamittiin dhanne daawwachuu dhabna jennee gaafannee jennaan isaan kunis akka mootummaa isaanis akkuma irratti bobba'anii turanii hojii akkasii hojjechaa turan nuun jedhanii achitti walii galuu dadhabnee yakkamtoota saba waan akka hin taane namoonni kun waamicha fudhatanii waan qaban meeshaa isaanii lafa godhatanii uummata isaanii kabajanii nageenya barbaacha namoota dhufan gootota malee yakkamtoota miti kan jedhuudhaan addaan baane isaan booda buleessaa ammas deemnee gaafannu kallattiin kennameera murtoon ras gaameera dhattanii daawwachuu dandeessan nuun jedhan. Mee Obbo Baqqalaa jidduutti sin haabaa itti fufna. Hojiin kuni kan keessanii miti kan mootummaati kan jedhu tokko kaaftaniirtu. Waliigaltee kana dura godhame keessatti torban lamaan akka dhattanii waraana bilisummaa Oromoo kan warra gale kan akka laaltanii waliigalteen waan jiru natti fakkaata. Sun maal ta'eeti lammata immoo takka poolisii bira dhannaa takka waajjira dhaabatii kan jedhudha. Miseensa koree kana keessa mootummaanis adda bilisummaa Oromoos akka koreetti waan jiranii fi isaan sinfaana jiru miti kan hundumaa deddeemuun maaliif barbaachise? Dhuguma la waliigalteen wanti jedhamu wanni barreessinee walii mallatteessine hin jiru. Garuu yaaduma waliigalaa yookaan konsensusiidhaan nus mootummaa abdannee adda bilisummaa Oromoos waan nuti jennu hin didu jennee bakka bu'oonni isaanii jiran bakka namoonni uummata Oromoo uummata Oromoo bakka bu'u jedhamanii yaadaman bakka isaan argamanitti dura waadaa nuti galchisiifne waan koreen kun jedhu ni fudhattu yaada araaraa yaada walitti isin fidu koreen kun isiniif dhiyeessu ni fudhattu jennaan ni fudhanna jedhaniiru. Waliigaltee jennee kan nuti waamnu kanuma. Wanti tokko wanti seera biyya kanaatiin ala wannoonni deeman ni jiru garuu garee lamaanuu walitti fiduudhaaf sababii ta'eef qaamni lamaanuu tole jedhanii ni fudhatu jennee abdii qabna akkuma sanattis fudhatanii turan. Kanaatiif waliigaltee kan nuti jennu kanadha. Waliigalteen akka waliigaltee keenyaatti immoo torban lamaan dhagneen daawwannaa haala qabiinsa isaanii maalirra akka isaan jiran uummatatti ni beeksifnaa. Uummanni isaa beekuu quba haa qabaatu. Hamaa keessa akka isaan hin jiran quba haa qabaatu. Shakkiillee akka inni mootummaa irratti hin godhanne akka inni dhaaba biraa irratti illee akka inni hin godhanne gochuudhaaf kan yaadamedha. Egaa haaluma kanaan dhuguma bakka bu'oonni mootummaas jiru bakka bu'oonni adda bilisummaa Oromoos jiru. Koreen kanaaf dhaabbate kana keessatti deemamuun kan irra ture silaati ayyamu wayyuu fudhatamuun kan irra ture akka yaada keenyaatti nageenya keenyaaf jecha achi deemuu keenyaaf tumsi akka nu godhamuuf jecha poolisiitti beeksisuudha malee koreen kuni abbaa gadaarraatii xalaa yoo fudhate yoo deeme gahaadha jenneeti yaanna nuti. Garuu kana hundumarrayyuu dabarre nuyi poolisii hayyamsiisu poolisiitti beeksisuu sadarkaa sanarrayyuu deemneerra. Isa duraa poolisiitti yoo beeksifne xalaayyuu barreessinee osoo jirruuti kan utuu waliin seeniin kan hafne jechuudha. Amma immoo kan kanaaf gufuu ta'u hundumaa bira dabarree haa deemnu. Sababaan akka hin dhiyaanne sababa keenyaanis akka hin hafne nama dubbisaa isaan jedhan hundumaa garaa bal'annee haa dubbisnu. Bifti kun wanti kun nageenya buusuudhaaf araara buusuudhaaf yaalii godhamu sababii ta'eef hamma dhumaatti nama isaan dubbisaa jedhan hundumaayyuu hin dubbifnaa kan jedhuudhaaniti poolisii Oromiyaa bira deemne komishinii poolisii Oromiyaa deemne achi isaaniin argachuun deemne waajjira dhaabaa deemne argachuu hin dandeenye itti aansinee eessa dandee koree tokkotu murteesse gaafa isaan jedhan koree kanatti walitti qabaan eenyu gaafa jennee gaafa gaafannu waajjira pirezidaantii naannoo Oromiyaati jedhanii kanaatiif gara waajjira pirezidaantii naannoo Oromiyaa deemne pirezidaantiin naannoo Oromiyaa biyya hin turre yeroo sana kanaatiif ittaantu isaanii bira dhanne waajjira isaanii gaafa dhannu walgahii seenuudhaaf jiru nuun jedhan walgahii seenuuf jedhu jedhan jennaan haa ta'u gaa walgahii isaanii haa xumuratan osoo ta'e kunis dhimma ariifachiisaa waan ta'eef walgahii otoo hin seenin dura daqiiqaa 5 illee nu haasofsiisan dhimma kanaaf dhufuu keenya haa beekanii jennee beeksifnee turre garuu achumatti nu dhiisanii walgahii seenanii haga isaan walgahii isaanii xumuratanitti achuma teenyee eegne isa booddee laaqanaaf ba'anii
laaqanaati amma isaan deebi'anitti hin eegne ammas achi jiraachuu keenya hin beeksifne ammas walgahii seenuudhaaf jedhani otuma nu ichi jirru ammas lammata walgahii seenan